إيش أنا مرة زي درواني اللي بيتا ايوه يرو إيش جيرم تبع اللي بيتا وجاكي ساي جيرم تبع اللي وهي بدروان كبدي duraan waan qabdu yaa لا تتكاد جل كاتا سوبر ماركت سينتين مش مفايا شخص يفكرتي جبا gabbaatee guutuma وي عجيب أمي بفعل يو أكست تاتي gaara nama jettu re gaara rumaatu إيوه سني جيرا في Ichi saamii mana kiyya keessa. Qottaame. Mee qottaana. Qottaame na habiibi. Qobiyyaatu nu isin wallaalchise. Na wallaaltanii? Har'a deemtanii kunoo mana keessanitti deebitan. Yes. Yes. Gammaddanii? Yes ji. Yes. Yes. Egaa hordoftoota kiyyaa har'aan kana kunoo gammachuu akkanaa keessa jirra. Akkuma laaltanii agartan kanatti ijoolleen xiyyaas akkaan taatu akka malee hin taatu na harka dachaatee ijoollee xiyyaas fuudhee fidee kunoo fidadheetiin jira mana jirraa nu hordofaa gamanumaanii gammachuu isaaniiti mee assalaamu alaikum baay baay jiidhe baay baay atis ji kikiya baay baay assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu gammadaa salantaa gabaadhaa katakaasaa waaqame hordoftoota jee hordoftoota keenya akkanatti maatii teenya irraa gartee duraanii deeffannee akkanatti gammachuudhaan jirraa noo mana keenyatti deebitee jirtu ijoollee teenyas fidannee asumaanoo baga gammaddan isiniin jechaa kunoo akkana jirra bulayyan hayyee baba baay jiin gammachuu ijoolleelleen kunoo gammachuu akkana dhiichisu jirti har'aan tana na harka dachaatee jirti mee sitaaraa kana gaddeebisnee ifa tokko alaanitti ol seenaa jira akkuma laaltanii agartan kana ijoollee mana deebisnee jirra bakka takka. Uumaa tuttuutu jira ijoollee wajjin. qabbanaa rooba. Rooba. Keessaas gammachuu qabna. Gammachuu waliin nu dhaabatte alhamdulillah. Ni eegalle malee ammaan dura. Ni eegalle malee hin xumuramne. Inshallah warra xumuru rabbi nu haa godhu warra khayriin xumuru rabbi nu haa godhu. Kanumaan isin hin jaga. Mee yaada qabdan dabarfadha. Mee caalaa waan qabatee dhufteef kaarraan tana akkuma duraanuu jennee jiru. Deeggartoonni fi daawwattoonni kiyyaa akkuma mee jawaadee fi Dr. Furmaatee maal keessa jiran mee caalaa akka isaan bira nu argamiitii maal keessa akka jirtan walumaanuu mee asitti nu mul'adha jechaa gaafii na dhidheessaa jirtanii gaafii ta'e deebisuu dhabee osoo hin ta'in waa hundaa'uu keessaan waan hojjechuu jirru anaa fi saayibni kiyyaas. Har'a akkuma laaltanii agartan kunutti kunoo ijoollee kiyyaas irraa fuudheetiin himeerra jechuudha. Gammachuu san isaan wajjin qoddadha jeetiin isaan biratti isin akkamee jira. Mee takka akka nuti keessa jirru alhamdulillah nagayaa fayya qabna anaa fi biifti duree tiyyaas nagayaa fayyaadha habiibin kiyyaas akkama nagaatti akkama kunoo leenci xiqqaanis bahee akka rabbiin baasattuu bahee kaddoo xiqqoo isaas dubannu jirti asuma ijoollee deemtee taphachaa jirti alhamdulillah nutis jalqabnee jirra wanni isin jettan hundaa'u arkaa jirra dhagahaa jirra insha Allah hujirra ni oolaa ni oola insha Allah gammachuu caalaadhaatis asumaa waliin qoodachaa jirra qotta siinee asii harkanii qotta nama agarsiisa baay kunoo asumaa haa ta'u turii ijoollee taphachuu jirti haa ta'u tapha beektii nuti yoo biraa takkaatu taphannee bardura mana hidhaa oolanii isa ijoolleen habsii keessa guuranii biraa oolaa qabanii gabbahan ilmaan bushuqaa kana ilmaan daa'ima kanaafuu alhamdulillah baga rabbiin ilmaanuma kanaa qilleensa addunyatti gabbaasee alhamdulillah rabbil alamin hafuura furachiisee ennaa bar kanadha maal si dhagamee amma aboo gammachuu bar hoomaan dubbadhuu fi hoomaan silaa ju'uun wallaalee ijoolleen xiyyaarraa tana kun akkanatti gabbaateetiin mee isin gammanumaanuu mee ijoolleen tun akkana qilleensa furattee namatti dabalamuu fi namoonni tokko tokkos ni jirtan ijoolleen haadhaan toltii fi haadha bira dhiisii horii jechaa jirtaniis asumaan deebisaa akka isinii ta'u barbaadeeti mee ilmaan haadha biraan tolan horii jettan san haati akkasitti itti cuftee ulaa itti cuftee gurbaa sanii wajjin bakka hin taane san biraa deddeemti ilmaan san mana keessatti Salaam alaikum. sababanii osoo jiranii Anis tanee deebisaa maalummaa osii kan dhume ayibee jibe akka sheetichi nuu jee tashari'arraa na qabdi tashari'a alaas qabdii jeen yeeta akkasee anis amma tanarratti waan hin jiru ililli naa dhumarra bareeddiin jaabeeta silaa akkasuma ani jeetu maal jira carraa akka yaa rabbi sun mudiniin jee jettee dhugaadha alhamdulillahi rabbiin nama obseef nama sabbaree Faisal masa Lisa kanaafuu ililliin haadhumarra bareeddi ilmaan shuruukaa haadhaa wanti gaafis hin jirtu silaa dhugaa akkasuma numa janna malee afaaniin wanti haadha gaafis waan jirtu sana akkasuma dhugaadha silaa haadhaa fi ilmaan rabbi walitti haa deebisuu malee rabbi addan baasin janna gurra qabatin boo aboo ujaan gurrarraa qabatee gattu bikkatan hin taane maatee dhiyoo bikkatan hin taaneef kaa'u manatti jibbitee biraa halkan biraa Ekiyya ummaatee hin feetu jaalala haadhaa kan nuuf ittiin jirtu maal kan nuuf jirti jaalala haadhaati takkaa qonkoo sanuutti galee mucaa silaa kana
irratti keessatti naddaatu. Duuba olaal ka. Kimcha abbaa diimaa daayi. Abbaan diimaa ta'us ta'e kiyyaan duraan keessi Hafni keessisa. ziituudha. Maal diimine marga. Kan musiibaan akka gara qawwatu macaa mukuu keessa baaftee kan gurra Yaa moo jaalatteetiin rakkattee rakkoo akka godhu. Rakkoon duuba rakkoo biraa isineeti yaallayya. Rakkummaa isanuu baramuudha qabdiiti. Egaa Hayyee. haadha ilmaanii tanaas waan akkas godha. Hayyee. Si kanaa wammaanii fattashuutti hin jiraa beekta. Ana waa qorannaa andattis garagaltee fattashaa midhaan biyya teenya fattashan san qofa Suma kanaa doktora bira si geessee haadha ilmaanii sana haadha ilmaa Anu asin jira marra doktorri doktora alaalatti marfaan doktor Furmaatee qabnaa siin. doktor Furmaatummaa waa isirraa jalqabeetu. Akkasika ni jiraami. Akkas godhuudha qabda. Isimmaa Maalirraa rakkoo ilmaan kana dhiiftee rakkoo dabalatutti waan isii geessee tana baruu nu beeku hojii takka. isima san fattashuu qabdi malee anaan. Kaf nagoote. Isiin barakka tokko fattashamtee akka jirtu. Hin fattashamne bara isin kijibde intaltiin kijibde guyyaa sana. Kaameeraa dura nu kijibde kaameeraa duubatti waa hedduu dhugaa himte. Ta'uu taa'e. Walaa bar dubbii waan kaameeraa dura. Eenyu siimu. Ati. Akka waan iccitii yennee turre san atuu kan akka tokko hafuura baafattee hafuura baafadhe alhamdulillah. Iccitii nuti yenne waa hundaa ol baafnee dubbannu ta'e. As duratti sin baafne. Takkan faaduu waa'ee dura siin qeebalamtee uuqa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbiin lafa nu diibu. Rabbiin bira taa'e yes. Kalarraa kaasee arara ilaa hangaa irratti iccitiin teenya yoo lafa godde. Bar mucaan amma lafumaa humnarraan bokka maxxanee ta'a bar ammaa sana biraa deema jee. Egaa achuma sossoon siin jee keekiyyaa. Abshir sibiraan jira. Abbaan keessiif jira. Hai taphadhu mee deemina. Taphadhu deemee ijoolleedhaa wajjin. Agabbuu. Agabboo taphadhu mee naati. Akkasitti haadhuma gartee ijoollee sanuu Hayyee yoo ta'e. waan isii akkas godhaasan gartee miti. Jaalatteetii miti. Wayii duuba jireeta. Bishaan mootu buuseella. Waan keessa jiraatee jaanii miti. Waan isii sana ilmaan babbareedaa qaqqacalee kan. Hayyee. Ambeelee midhaan naakannaa jechuun beekne kan. Mana keessatti rakkisiisa. Hayyee. Baruunuu waan jabaadha. Waan jabaadha. Nama jechuun beekamu dhugaadha. Dhugaadha. Isii sana mala isii duraan ni beekta. Yeroo isii jijjiiramte irraa ni beekta. Guyyaa keessa jijjiiramte malee wayii duraan qabdi. Duraan waan qabdu yaa. Dhalaa takkaa jalqaba supermarketii seentee meeshuma faayaa achi keessa jiru fakkaatee gabbaa. Gabbaatee buusuma jijjiiramte. Ajiibamee qafaan. Yoo akkas taatee gaaruma jetture gaararrumaa tokko waan sanni jijjiirraa fi waan isiin feetu. Akka hiree fi bulan malee akka hiriyaatti isin bulan jedhi gaari. Yaa Rabbi akka hireetiyyaa malee akka hiriyaatiyyaatiin jaanii. Injaanii akkanadha. Akka hiriyaatiyyaa yoo ta'e cabtee qarree seentaa. Dhugaadha. Nasiibni hiyyaaf ta'e tokko ta'uu hin danda'u. Ammaa ta'u Rabbi nasiiba si tolchee. Akka waan maal na si ture na tolche. Na dura si tolche Rabbiin doktor Furmaatee si.